guddoo isin galateeffannaa yoo yaanaa dhufu yenneerra. Egaa mee obbo Baqqalaa isinirraa haa ka'uti haala nageenyaa yeroo ammaa naannoon Walloo keessa jirtu akkamitti ilaaltan? Egaa akkuma beekamu uummanni keenya kan naannoo Oromiyaa jala jiru qofa osoo hin taane naannolee adda addaa keessatti illee hammatamanii baay'inaan bakki isaan itti argaman keessaati tokko naannoo Amaaraati. Achi keessaa godina of danda'ee mataa isaa danda'e godina guddaati jira. Uummata hedduutu achi keessatti argama. Uummanni Oromoo bulchiinsa mataa ofii ni qaba. Haala amma jiru kana keessatti garuu yeroo dhiyootiin asi uummata kana irratti haleellaa hagana hin jedhamnetu irratti geggeeffamaa akka jiru quba qabna. Duulli yeroo adda addaa irratti geggeeffamee poolisii naannoo Oromiyaa poolisii naannoo Amaaraatiin akkasumas immoo hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen duulli irratti geggeeffamee isaanis haga danda'an ofirraa faccisanii jiru. Haalli amma keessa jiru immoo isumarrayyuu daran hammaatee bulchiisa naannoo sana buqqisuudhaaf akkuma inni jirutti akka inni hin bulchineef bulchiisa godina bakka bakkaatti kaasuudhaan hidhuudhaan bulchiisa aanaalee akkuma kana kaasuudhaan uummanni sun bulchiisa malee akka hafu jeequmsi akka ka'u nama isaan dura bu'u akka hin arganne rakkoo isaanii bakka itti hiikkatan akka hin arganneef duulli guddaan irratti geggeeffamaa jira. Haaluma kanaan egaa namoonni hedduun bulchiisa godinaatii eegalee aanaarra haga jiranitti nageenya bulchiisaa fi nageenya namoonni hojjetan akkasumas immoo gandaalee fi gandaawwan adda addaa keessatti namoonni sabboontota jedhaman hundumaa irratti duulli geggeeffamaa jira. Kunis immoo bifuma qindaawaa ta'een poolisiidhuma naannoo Amaaraatiin kan inni geggeeffamaa jiru. Kanaatiif dhaabbachuun kan irra jiru ta'uu isaati kan nutti mul'isaa jiru. Ammallee hin dhaabbatin jira akkuma jenne namoonni hidhaman gara Daseetti fudhatamanii achi jiru. Garuu kan ta'uun irra jiru lolli amma geggeeffamaa jiru mootummaa naannoo Amaaraa fi godina addaa Oromoo Amaaraa keessatti argamu gidduutti walitti bu'iinsi jiru kunillee akka walitti bu'iinsa uummataa fakkaataa jira. Sababii kanaatiif namoonni hidhaman kun Daseetti hidhamuun isaanii sirrii miti jennee abdan yaanna. Sababiinsa qaamumti tokko duulas namarratti geggeessee uummatas buqqisee ofiisaatiin immoo qabee dhaqee hidhee ofiisaanis immoo adda baafatee ofiisaatiin seeratti dhiheessee seera dhugaatu seera qajeelaatu argama jennee hin abdannu hin amannu. Sababii kanaatiif dhimmi kun dhimma federaalaati. Dhimmi kun dhimma guddaa. Dhimmi kun dhimma uummattoota guddaa lamaan gidduu jirudha. Kanaatiif waan salphaatti ilaalamee akkuma eenyuyyuu akkuma yakkamaa tokkotti mana murteetti dhiyeessanii yookaan poolisiitiin qorassanii callisanii dhiisan miti. Maaliif egaa akkuma nama dubbadde poolisiin qaqqabee geessu kunis kan uummarratti duulaa turedha. Dabalatee ammoo poolisiin kun sirriitti adda baafatee yakka kana adda baafateetu bilisa ta'ee walaba ta'eetu haqa kabachiisa kan jedhu amantaa hin qabnu. Seerri ni kabajama haala kanaan jenneen amannu. Sababii kanaatiif ammallee mootummaan federaalaa kana keessa gidduu galuu qaba jennee amanna nuti. Waajjirri abbaa alangaallee waajjirri abbaa alangaa muummichaa kana keessa galuun baay'ee barbaachisaadha. Ministeerri nagaallee kana keessa galuun barbaachisaadha. Haga biiroo waajjira muummicha ministeeraatti dubbiin kun xiyyeeffannoo argatee rakkoon kun dafee hin hiikkatu taanaan gara rakkoo bal'aatti illee kan deemu ta'uu isaati kan natti mul'atu anaan. Egaa galatooma obbo Araarsuu gara keessanitti haa dhufuute rakkoo nageenyaa naannoo Wallootti uumamee wajjin wal qabatee aggaamii fi duula irratti godhamu uummatni naannichaa ofirraa qolachuudhaaf yaalee jira. Kana hordofuunis rakkoo nageenya san kan uume humna waraanaa adda bilisummaa Oromooti. Humna hidhate kan
addi bilisummaa Oromoo hoogganutu rakkoo kana uume yaadotni jedhan naannoo Amaaraarraas ta'e kallattii garaagaraatiin tarkaanfataa tureera. Isin dhimma kana akkamitti ilaaltan? Dhuguma waraana keessantu naannoo sanitti waraana bane yookaan immoo humna hidhate achii qabdu? Hin qabnu. Walumaa galatti waa'een naannoo Walloo yoo ilaallu 1991 yeroo mootummaan Dargii kufe naannoo addaan qoqqoodanii naannoo tokko naannoo lama naannoo sadii jedhanii biyya guutuu naannoo addaan qoqqoodutu ture. Fedhii uummata kana namni gaafate hin jiru. Beekaa ta'e jaameetiin akkasitti naannoo Amaaraatti maxxanfame jechuudha. Namni gaafate hin jiru. Silaa akka ta'uu qabu uummata tokko afaan inni dubbatu, aadaa inni dubbatu, seenaan isaa ilaalamee akka silaa malutti eessatti yoo naannoo kam jalatti uummanni kun buluu qaba kaju jalqabarraa ilaalamutu irra ture jechuudha. Akka biyyoota adda addaa federaalizimiidhaan biyya bulan yeroo ilaallu haala akkasiiti jechuudha. Jalqabumarraa bade. Inni kun immoo deebi'eetiin yeroo achitti maxxanfaman fedhii isaanii malee aadaa isaanii, afaan isaanii walumaa galatti waan silaa hawaasni tokko akka uummataa tokkotti argachuu qabu tokko argachuus hin dandeenye jalqabumarra. Osoo kanaan deemaa jiranii keessatti miidhaan adda addaa irra ga'uun naannoo Afaarii wajjin illee walitti bubu'insi yeroo adda addaa ni turame. Naannoo Amaaraas walitti bubu'insi ni turame. Inni kun deemee boodarra immoo yeroo kan Afaarii isaan gidduu naga argatee furmaanni hanga tokko argatee xiqqishoo isaan wayyaawaniitiin jedhan maaltu dhalate? Karaa mootummaa isaan jalatti bulan kan naannoo Amaaraa jalatti bulantu poolisoonni naannoo sanii hidhattoonni naannoo sanii uummata kanatti bobba'anii jechuudha. Uummanni kunis waan arguuf jecha wal qindeessanii dura dhaabbatan ni lolan bakkoota adda addaatti garuu akka yaadan sanitti injifachuu hin dandeenye. Yeroo kana maaltu ta'e waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhe jechuudha. Osoo injifatanii akkas hin jaan waan injifataniif jecha nama muuxannoo qabuutu keessa jira waraana bilisummaa Oromootu keessa jira jedhanii kanatti maxxansanii jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa achi hin jiru. Kana namoota ni beeka. Haa ta'u immoo yeroo waa tokko dalagamu eessatti maxxansina? Eenyu irratti yoo haqannee wayyaadha? Kamitti yoo maqaa balleessuudhaaf eenyutti yoo waan kana achi darbine maqaa kana gara biraatti oofne uummanni kunis eegaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiraate mootummaan xiyyeeffannaatti kenneetiin sabboontootaa fi warreen sila dhugaa dubbatan nuti miidhaa kanaan dura geeyyanii himatanii woroorroo silaa irratti deemus diidanii sabboonummaan itti dhagahamu namoota jajjaboo keessa jiran kana keessaa funaananii maqaa adda bilisummaa Oromoodhaatiin isaan kana miidhaa irraan ga'uudhaaf shira qindaa'e malee waraanni bilisummaa Oromoo achi hin jiru jechuudha. Kanaaf haalli ammaan tana deemaa jirulleen maaliif afaan qabattanii cal jettaniitiin waa tokko osoo hin dubbanne yeroo isin ajjeefne yeroo isin godaansifne yeroo miidhaa meeqa sanarra ga'u cal jettanii maaliif nu jalatti hin bulle kajuu fi naannoon Amaaraa teeyyameetiin uummata Oromoodhaa kan qulqulluu naannoo sanitti bara dheeraa nagayaan bulaa ture. Bara dheeraadhaaf nagaa ture. Guyyaa 27 kana naannoo sanitti nagaumaan waliin jiraachaa turanii deebi'ameetiin booda kana maaltu dhalate haaratti jennee olaallu maquma Oromoodhaatu as keessatti hin kaasina kayu kan nuti amma argaa jirruu fi odeessa akka qabnutti uummanni naannoo sanitti naannoo addaa kan uummata Oromoodhaa qubsumaan akka Oromoodhaatti mirgi isaaniitiif fi aadaa isaaniitii fi seenaa isaanii walumaa galatti waan silaa barbaadan akka Oromoo tokkotti mul'atanii naannoo san jiraachuu warraan barbaanneetu kan irratti hojjechaa jira jechuudha. Walii galatti gaa qorqalbii isaanii kana cabsanii Amaarummaa fudhachiisu dhugaan jirulleen kanuma jechuudha. Ka isaan walii galatti waan Oromoodha nuti jechuu kana hambisanii lafaanis nuhis walumaa galatti waan naannoon bulchiinsa Amaaraa fudhatan fudhanna janiitiin mataa gadi qabatanii jalatti bulan
isaan kana hamilee isaanii cabsuudhaaf waan dalagame jennee laallaa jechuu keessatti yeroo ammaan tana yeroo jijjiirame mul'ate jennu 2018 haalli Itoophiyaa keessa jiru jijjiirame ummanni mirga walii beekee walqixxummaadhaan dimokiraasii dhugaadhaatiin buluutti jalqabe jennee hundi biyyattii kana keessa jiru akkasitti laalutti nama keessa dhugaa jirtu dubbate haga bulchaa aanaadhaatti osoo naaf sabboontonni Oromoo kan baadiyyaa jiru kan magaalaa jiru tokkoon funaanama hidhatti guuramuunii fi achumaanis fuudhameetiin naannuma sanitti naannuma fi barbaadanitti hidhuun waan ta'uu hin qabne jechuudha. Wanni kun deemee isa deemanii bal'ata. Lolan barbaanne keessa seenama jechuudha. Isaan qofaa miti dhalli Oromoo isaaniitu kan naannoo biraa jiru maaltu itti dhagama keessa alan. Hoggaa dhalli kee achitti ajjeefamaa jiru hidhamaadhaa jiru atileen harka marattee hin teessu. Uummanni naannoo Oromiyaalleen maali wanni kun jechuurraa duubatti hin deebi'u. Uummanni guutuu Itoophiyaallee maali uummanni kun nagaan waliin bulaa ture maaltu naannoo san keessatti sila akkam bulchiinsa naannoo Amaaraatti uummata sanirra yoo miidhaan ga'u katiisu isa kan nagaa eegulleen isa namni milishaa naannoodhaa kan naannoo sanitti hidhate kan nagaa uummataa walqixxeesseetiin kun saba kana kun saba sana osoo hin jenne walqixxeessee eegu saba tokko irratti xiyyeeffannaa itti kanneen hoggaa isa san balleessuudhaaf irratti bobba'u waanuma nama gaddisiisaati waan ta'ullee hin qabne waa yeroo ammaatti hojiillee hin deemnee fi bara ammaan tanaa kana yeroo jijjiiramni mul'atee fi haalli waliigala biyyattii kana keessa jiru jijjiirame xiqqaatu haa guddatu haalli dimokiraasiidha haalli dhugaa namni dubbatee dhugaan san fudhatameetiin itti gara silaa namni waliigaleetiin mirga walii beekutti deemaa jiru keessatti kun ta'u jechuun nama qofaaf biyya sanirra jiraata. Yoo ta'u baatellee warri maqaa biraa himatuu fi gartee saba biraa ta'e yoo nu ta'e qofa yoo nu fakkaate akka nuti jenne yoo fudhate qofa kayyuu waan deemaa jiru fakkaata. Inni kun ammoo gaa mirga dimokiraasiidhaatii fi mirga uummanni tokko uumamaan qabu tokko achirratti balleessuudhaaf xiyyeeffannaa ta'e waan ta'eef kun mootummaan federaalaa ilaalcha guddaatti kenneetiin yoonii fi inuu koree addaatti ijaaree dhugaa jiru. Warreen beeytoonni seeraa kanneen seenaas beekan maaliif fedhiin uummata kanaa maaltu walitti buuse mootummaan kun maaliif akka naannoodhaatti uummata isaa kana keessaa naannoo isaanitti bulchuu walqixxeessee bulchuu dadhabe maaliif irratti bobba'uu dandeenya dhugaan uummata kanaati ifa ta'ee mul'atee mootummaan federaalaa jidduu seenee hedduu gaariidha jennaa jechuudha gama keenya.